Miseensi loltuu murna bilisiginnaa maqaa farra riphee lolaan waamamu tokko aanaa Tajjoorraa sirna balfamaa ganee obootti makame. Jalur Gufaadinaa dabalata qaba. Miseensi loltuu murna gabroonfataa bilisiginnaa kan maqaa farra riphee lolaan waamamu tokko gaachana sababallaa kan ta'e gooticha waraana bilisummaa Oromootti. Gaafa Bajjii 13 2026 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Tajjoo walal ganda Tulluu Somaa irraa meeshaa isaa qabatee WBO'nicha keessa socho'utti harka kennachuun ibsameera. Murna faashistii bilisiginnaa keessatti hojiilee shororkeessummaa fi daba lubbuu ilmaan Oromoo balleessuu keessatti dirqiin qabamuun tajaajilaa turuu kan ibse yoo ta'u, yeroo argatee fi haala mijjeeffachuu wabii sabichaatti dabalamu dubbata. Taataa murna nam tokkeef tolutti bobbaanee qe'ee uummata Oromoo barbadeessuu fi lubbuu qaalii danuu akka dhangalaasnuuf ajaja koloneel Abiyyi Ahmediin bobbaafamaa turres kan jedhu loltuun PP duraanii kun gara jabummaa dirqamaan saba Oromoo irratti anaa fi fakkaattonni koo raawwachaa turreef dhiifama guddaan uummata Oromoo gaafadhas jechuun yeroo ammas qabiinsaa fi kunuunsa gaarii WBO'naaf kenneef gammachuu guddaatu natti dhaga'ame jechuun miira keessa jiru arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeesseera. Mooraan murna bilisiginnaa shiraa fi loogii jabaan keessatti geggeeffamaa akka jiru kan himu haalli sanyummaa wal qooduu fi bu'aa ba'iileen mooricha keessatti mul'atu daran jibbisiisaa akka ta'e kan himu fuulduraaf obboleewwan isaa mooraa dabaa PP keessatti hafanii jiraniif yeroon keessaa ba'uun WBO'tti akka makaman arraata biyyoolessa Oromiyaaf yaada isaa qoodeen dhaamsa isaa dabarseefii jira. Aanaa Jalduu keessatti meeshaa waraanaa gurguddaa loltoonni bilisiginnaa dhukaasaniin armee tokkoo fi maanguddoon tokko ajjeefamuun himame. Dabalatasaaf jaalfalmataa lammii. Godina lixa shaggar aanaa Jalduu bulchiinsa magaalaa Shukutee ganda urgaa bakka addaa Bagirii jedhamu keessatti gaafa Waxabajjii 13 2026 harmee maqaan isaanii Aadde Ayyaluu Caalaa jedhamtuu fi manguddoo maqaan isaanii Obbo Bojaa Garbee jedhaman meeshaa waraanaa guddaa loltoonni maafiyaa bilisiginnaa dhukaasaniin ajjeefamuu isaanii jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni maafiyaa PP tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo bulchiinsa magaalaa Shukutee irratti fudhateen sodaa fi raafama guddoo keessa seenuun haaloo kanaa ba'uuf jecha meeshaalee waraanaa gurguddoo meeshaa malee ilmaan Oromoo irratti dhukaasuun gaagama lubbuu fi qabeenya qaqqabsiisaa jiraachuu jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Murni abbaa irree bilisiginnaa yeroo adda addaatti jaleewwan isaa kumaatamaan goleewwan Oromiyaa cufa keessatti bobbaasuun meeshaa malee ilmaan Oromoo irratti hidhaa, ajjeechaa, achi buutee dhabamsiisuun saamichaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa ulfaataa qaqqabsiisaa jiraachuun deddeebiin gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha. Dhala namaaf gara laafina tokkollee kan hin qabne ergamtoonni faashistii bilisiginnaa daba uummata Oromoo irratti raawwatanii xiinsammuu isaanii tuquun abdii jireenyaa isaanii itti dukkaneessaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Daarimuu keessatti hawaasni hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamaa jiraachuu fi miidhaan garaagaraa hawaasarra gahaa jiraachuun himame. Jalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu bulchiinsa magaalaa irraa kaasee hanga gandoota baadiyyaatti namoonni nagaan qabamanii mana hidhaanichaa keessatti dararamaa turan baafamanii ajjeefamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Maqaa Seelii Diinaati jedhuun jiraattota hedduu ukkaamsanii hidhaatti darbachaa kan turan loltoonni faashistii bilisiginnaa tibban ammoo hidhamtoota dararaa irratti geggeessaa turan bifa dhokotaa fi mul'ataa ta'een hidhaarraa baasanii ajjeesaa jiraachuu ibsameera. Namoota qabamanii hidhaman kanneen irraa jireessi isaanii qonnaan bultoota yommuu ta'an kanaan dura osoo isaan gabaa dhaqatanii kan qabamanii hidhaman yoo ta'u ergasii jiraattonni aanichaa kanneen gandoota baadiyyaarraa gara magaalaa dhaqan akka hin dhaqne ugguraa turuun ibsameera. Gama biraatiin ammoo gochoota safuu hawaasichaa cabsan hawwanii fi shamarran irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u keessumaa hidhamtoonni saalaan shamarranii yakka gudeeddaa mana hidhaa keessatti irraa gahaa jiruun rakkoo ulfaataa keessummeessaa jiraachuus jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Kana malees saamicha bifa haaraan bocatanii as ba'uun maqaa qaraxa jedhu da'eeffatanii kaffaltii humnaa oliitiin uummata saamaa kan jiran yoo ta'u kanneen kaffaluu hin dandeenye irratti immoo miidhaa ulfaataa qaqqabsiisaa jiraachuu fi dukkaanota gandoota baadiyyaa keessatti gurguraman waraana bilisummaa Oromootutti fayyadamaa jechuun qabeenya isaanii saamanii dukkaanichas cufsiisuu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbisee dabaluun ibsaniiru. Dabalataanis gareen misoomaa fi guddina uummata Oromoo hin jaallanne kunneen tiksitoota dantaa isaaniif dursa laatan ijaaree bobbaasuun callaa guddistuu xaa'oo uummatni bitanii fayyadaman ugguruun oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultootaa yaaddoo ulfaataaf saaxilaa jiru. Bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti loltoonni abbaa irree bilisiginnaa konkolaachistoota dirqamsiisanii gara waraanaatti ittiin deemuu cimsanii itti fufan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalutubaa Qabsoo.
Godina Bahaa Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqqamtee keessatti loltoonni maafiyaa bilxiginnaa konkolaataa deddeebisa uummataa dirqamsiisuun gara adda waraanaatti guuraa jiraachuu maddeen Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessan. Loltoonni gara jabeeyyii bilxiginnaa abbootii qabeenyaa konkolaataa fi konkolaachistoota magaalaa Naqqamteetti roorrisuun biyya keenii jaallatta taanaan konkolaataa kennuuf kenni dirqama nu geessi jechuun konkolaachistoota immoo humnaan qabanii gara fedhanitti gatii tokko malee geessuun yeroo dheeraaf of bira tursiisanii rakkoo diinagdee hamaaf saaxiluu maddeen itti dhiyeenyaan beekan irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen dubbisne tokko himanitti kaadiroonnii fi kaabinoonni bilxiginnaa lola gootichi waraana bilisummaa Oromoo maqaa duulee egeree Oromiyaatiin bakkootii garaa garaatti tarkaanfii jajjabaa fudhateen sodaa guddaa keessa seenuun jiraattota saalaa fi umuriin osoo adda hin baasin ukkaamsanii gara mooraa impaayirattiitti guuraa jiraachuu ifoomsaniiru. Sirni bututaan bilxiginnaa hangootti fayyadamee sabaa fi sablammoota hacuucuun bulchuuf dheebuu qabu uleewwan Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti qonnaan bultoota, barattootaa fi daldaltoota maraa dirqamaan adda waraanaatti erguun ficcisiisee lafee isaanii akka riqicha ce'umsa aangootti fayyadamuuf qophaa'aa ta'uun dhugaa ifa galaadha. Israa'el erga aleellaa diroonii Hizbollaati jedhamuun irra ga'ee booda kibba Beeruut aleelte. Bal'ina isaaf jaalsabaafan waggaarii. Waraanni Israa'el naannoo kibba Beerut keessatti bakka xiyyeeffannaa aleeluun yoo xiqqaate namoota 2 kan ajjeese yoo ta'u, marii nagaa micciiramaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamu irratti dhiibbaa geessisuu danda'a waan jedhuun yaaddoo uumee jira. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu ibsa dilbata kaleessaa kenneen waraanni kun reefuu aleellaa garee shororkeessummaa dhaabbata shororkeessummaa Hizbollaa ta'e irratti raawwate dhukaasa Hizbollaan gara naannoo Israa'elitti dhukaasteef deebii kennuudhaan jedhe. Waraanni Israa'el akka jedhetti Hizbollaan dhukaasa dhaabuu ifatti cabse jechuun ibsee piroojeektilii 3 kan kaaba Israa'elitti dhukaasuun isaas gabaase. Dhaabbanni oduu biyyaalessaa Liibaanos akka jedhetti namoota du'an malees yoo xiqqaate namoonni 4 madaa'anii jiru. Wanti Liibaanos keessatti mul'ate marii waliigaltee Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamu daandii irraa maqsuuf balaa qaba. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp waliigalteen kun dilbata akka raawwatu kan ibsan yoo ta'u, ministeerri muummee Paakistaan Shehbaaz Shariifis sa'a 24 keessatti xumuramee karaa elektirooniksii akka mallattaa'u himanii jiru. Paakistaan marii kana keessatti giddu galeessituu ijoo taatee hojjechaa turte. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagaay gama biraatiin waliigalteen yoo ta'us dilbatan mallattaa'u jedhanii turan. Marii kana irratti Iraan aleellaan kibba Beerut irratti raawwatame sarara diimaa akka ture ifatti ibsiteetti. Israa'el yeroo dhumaaf torban tokko dura naannoo magaalaa Beerut yeroo rukkutte Iraan deebii Israa'el irratti misaayila dhukaasuun kan kennite yoo ta'u, Tiraamp bilbila aariin Netanyaahuu irraa akka of qusatan gaafataniiru turan. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa aanaa qilxukaarraatti haala yeroo irratti uummataaf barnoota kennuu beeksise. Bal'inni isaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Waboon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa qilxukaarraa keessatti waxabajjii 14/2026 uummata bal'aa walitti qabuun haalaa fi yeroo akkasumas egeree Oromoo fi Oromiyaa irratti barnoota kennuufiin hubannoo qabsoo bilisummaa Oromootiif qaban akka cimsatanii fi yeroo murteessaa kanatti sabni Oromoo dhaaba isaa ABO waboo jala hiriiruun hiree isaa murteeffachuuf ga'een saba Oromoo olaanaa ta'uu hubannoo gahaa kennanii fi jiraachuu hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Onichaa beeksise. Akka hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanitti mareen hawaasa bal'aa hirmaachise dhimmoota siyaasaa, hawaasummaa, dinagdee fi fayyaa akkasumas hariiroo uummanni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin qabaachuun dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wal hubannaa fi dammaqiinsa akkamiin akka waliin deemuu danda'an irratti marii bal'aa taasisuun haala ho'aa akkaan namatti toluun geggeessanii milkiin xumuruu beeksisee jira. Gara fuula duraattis barnoonni siyaasaa uummata Oromootiif kennamu jabaatee itti fufuun kan duraa caalaatti waraanni bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi kanneen biroo irratti xiyyeeffannoon mari'achuun qabsoo ABO waboon hoogganamu jalatti hiriiruun sirna Oromoo qe'ee fi qabeenya isaa irratti qawween ajjeesaa, hidhaa, saamaa fi buqqisaa waggoota dheeraaf Oromoo garboomsee har'a ga'e waliin taane qabsoo finiinsuun hundeen buqqisuun Oromiyaa dhiiga ilmaan isheetiin bilisoomte ijaaruuf daran xiiqeffatanii haamilee guutuun akka hojjetan waadaa waliif seenanii jiraachuun ibsamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa cufa keessatti uummata isaa ofitti aansuun yeroo garaa garaatti haalaa fi yeroo akkasumas egeree Oromoof Oromiyaa irratti barnoota siyaasaa, hawaasummaa fi dinagdee kennuufiin uummata bal'aa qabsoo bilisummaa isaatiif of jala hiriirsaa jiraachuun ni beekama.
Aanaa Sayyoo keessatti miseensi raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa tokko hidhannoo guutuu waraana bilisummaa Oromootti harka kennate. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Gaafa waxabajjii 13,2026 miseensi raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa tokko qawwee fi hidhannoo isaa guutuu qabachuun abdii fi wabii saba cunqurfamaa kan ta'e waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun ibsameera. Loltuun murna bilisiginnaa duraanii kunis godina Qellem Wallaggaa aanaa Sayyoo Gandabbaa Jaarraa irraa ba'uun kan beekame mooraa murna bilisiginnaa keessatti rakkoowwan jajjaboon isaan quunnamaa akka jirus itti dabaluun addeesseera. Gama meeshaatiin qawwee akaamaa gurraacha tokko hidhannoo fi rasaasa qabatee kan ba'e yoo ta'u dabaa fi jallinni sanyummaan dagaagee mooraa murna bilisiginnaa keessatti isa irra gahaa turus himuun ilmaan Oromoo dirqiin qabamanii mooricha keessatti argaman ilaalcha woboo qabduun guyyuu doorsifamaa akka oolan itti dabaluun himeera. Kana malees olaantummaan loltoota sabaan Amaara ta'anii daraan guddaa kan ta'e alaabaa fidan qabachuu paartii Finxaaleyyii Amaaraa Faannoos ifatti deeggaruu fi sirna mootolii darbanii yeroo leellisanitti qaamni isaan gaafatoo kan hin jirre ta'us himuun garuu ilmaan Oromoo afaan Oromoo yoo dubbatan ilaalcha biroon qoollifatamanii ukkaanfamuu hidhamuu fi hanga lubbuu isaanii baafamuu gahaa jirus kan jedhu loltuun bilisiginnaa duraan kun loltoonni hedduun sabaan Oromoo ta'an cunqursaa ulfaataa keessa jiraachuu addeesseera. Murni bilisiginnaa Oromummaa himachaa seenaa sabichaa balleessuuf halkanii fi guyyaa ajandaa badii qabatee sochii hammaataa geggeessaa kan jiru ilmaan Oromoo mooraa sirnichaa keessa jiranis irratti dammaquun guyyuu keessaa badaa akka jiranis dubbata. Dhaamsa isaa xumuraanis uummata jibbuu fi ajjeesuun of wallaaloo ta'uu beekuun loltoonni mooraa bilisiginnaa keessa jirtan kanneen sabaa fi sablammoota kamirraayyuu dhuftan ilaalcha hammeenyaan guutamee bilisiginnaan akka raawwattaniif isin bobbaasaa jiru dhiisun haqa waliin hiriiraa saba gabrummaa keessa jirus waba waliin taanee keessaa baasuun yeroon isaa hamma haqa waliin dhaabbannu yeroon gara gooticha waraana bilisummaa Oromootti kottaa jechuun ergaa isaa dabarseefii jira. Aanaa Horroo keessatti loltoonni bilxiginnaa sababa loltoonni isaanii keessaa badaa jiraniif uummata nagaa shakkanii hidhaa jiraachuun beekame. Gabaasa qindaa'eef Jaal Amartii Oromoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Haroo Gandalootii aannoo keessatti loltooti bilxiginnaa sababa miseensi loltuu isaanii tokko qawwee fi hidhannoo mana namaa kaa'ee badeef jecha nama maqaan isaa Ibsaa Fiqaaduu jedhamu reebicha ulfaataa qaama laalessu irratti raawwachuun mooraa waraana Haroo Shooxeetti argamutti hidhanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti loltoonni bilxiginnaa sababa woboon yeroo darbe loltoota PP mooraa waraana Haroo Shooxeetti argaman irratti aleellaa banii injifannoo guddaa argateen sodaa fi rifaatuu guddaa keessa seenuun yeroo garaagaraatti meeshaa fi hidhannoo isaanii fudhatanii wobootti harka kennachuu akkasumas qawwee gatanii keessaa baduu ammeessanii waan jiraniif loltoonni hafan kaan uummata magaalichaa irraa shakkii qabaachuu namoota hedduu irratti doorsisaa fi reebicha irraan gahuun Ibsaa Fiqaaduu ammoo qawwee miseensi waraana isaanii gatee bade mormatti fannisuun akka waan inni hateetti hawaasa keessa deemsisuun itti sirbanii reebicha ulfaataa irraan gahuun hidhanii iraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Murni bilxiginnaa afaan qawweetti dhimma bahuun namoota fedhii waraana ta'uu hin qabne dirqisiisuun leenjisee qawwee hidhachiisuun lola Oromiyaa guutuu keessatti akkasumas saboota biroo keessatti adeemsifamaa jiru irratti hirmaachisuun ficcisiisaa kan jiru yoo ta'u loltoonni dirqamaan hidhachiifamuun dirree lolaatti bobbaafaman kanneen lubbuun hafan walitti fufiinsaan wobootti harka kennachuu fi qawwee gatanii badaa kan jiran yoo ta'u kaadiroonnii fi loltoonni PP warreen dantaa saba irraa dhalatanii hin qabne ammoo uummata meeshaa maleessa shakkuun hidhaa haga ajjechaatti irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Bachoo keessatti dargaggeessi tokko milishaa bilxiginnaa irraa qawwee hiikkachuun ifoome. Jaal Urgufaa Diinaa dabalata qaba. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Bachoo keessatti dargaggeessi tokko milishaa murna bilxiginnaa irraa qawwee hiikkachuu keessa beektonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen umrii aangoo isaa dheereffachuu akkasumas impaayera cubbamtuu ilmaan Oromoo irra bubbulchuuf amantii fi siyaasaan qoqqooduuf yaalu bilxiginnaan ilmaan Oromoo dargaggeessa jaarsaa fi jaartii ga'umsa qaamaa fi madaallii fayyaa osoo hin geggeessin mooraa leenjii waraanaa garaagaraa kanneen akka Birshaalaqoo naannoo Amaaraa Goojjam keessatti kan argamu magaalaa Dirree Dawaa keessatti kan argamu Huursu
Jaarsoo akkasumas naannoo sabaa fi sablamoota kibbaatti kan argamu Bilaattee fi mooraalee leenjii waraana biroo keessatti torbaanota muraasaaf farra Oromummaa leenjisuun bobbaasuutu mul'ata. Haaluma kanaan wal qabatee godina kibba lixa shaggar aanaalee garaagaraa kanneen akka aanaa Tolee, Sadeen Sooddoo, Sooddoo Daacii, Qarsaa Maallimaa, magaalaa Wallisoo fi kanneen biroo keessatti murni ilmaan Oromoof akeeka badii karoorsuun cunqursaa jiru kun mooraa leenjii waraanaa Awaash Bishoollaa godina Arsii Bahaa aanaa Doddotaa keessatti kan argamutti leenjisuun uummata nagaatti bobbaasanii nageenya uummataa booressaa kan jiran yoo ta'u, duulee geree Oromiyaa guutuu Oromiyaa keessatti taasifame injifannoo woboon argamsiise hordofee sodaa keessa galuun uummata nagaa hojii isaanii irraa danquun dirqamaan milishaa akka leenjifaman jiraattonni aanaalee kanneen himuun hidhattoonni naamusa dhableeyyiin kun guyyaa kaleessaa aanaa Tolee ganda Tummee Yaayyaa fi Allanuu keessatti dirqamaan walitti qabuun milishaa leenji'aa ittiin jechuun manguddoo ganna 80 kan ta'e nama maqaan isaanii obbo Qaaleessaa Badhaadhaa jedhamu kan hidhan yoo ta'u, Xaafii Kumtaala Jaa immoo obbo Miidhagsaa Magarsaa jalaa saamuun magaalaa guddoo aanichaa kan taatetti geessuu isaanii dubbataniiru. Kun osoo kanaan jiru gochaa gareen faashistii Abiyyi Ahimad hidhattoota isaa sirna dhablummaan hidhachiisuun uummata nagaatti bobbaasee dararaa jiru balaaleffachuun godinuma kana aanaa Bachoo ganda Simbirroo Cirrachaa irraa gaafa waxabajjii 13 2026 sa'aatii 9 irratti dargaggeessi tokko kan maqaan isaa Caalaa Margaa jedhamu milishaa murna maafiyaa PP uummata Oromoo gidirsaa jirturraa qawwee hiikkachuun hidhattoota mooraa waraana keessa jirtutti dhukaasee gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee naannicha jiran bira nagaan ga'uu isaa hooggansi woboo bakkichaa ONM himaniiru. Falastiinota kumaatamaan lakkaa'aman caccabaa Gaazaa jalatti awwaalaman gonkumaa adda baafamuu dhiisuu danda'u jedhe waldaan fannoo diimaa. Guutuu gabaasichaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa yookaan International Committee of the Red Cross lammiileen Falastiin kumaatamaan lakkaa'aman caccabaa Gaazaa jalatti awwaalaman jedhaman gonkumaa adda baafamuu akka hin dandeenye akeekkachiiseera. Sababiin isaas tattaaffiin deebisanii dhaabuu gufuulee gurguddoon itti fufee jira jedha gabaasni The Guardian. Gabaasni dilbata kaleessaa bahe akka jedhutti dhukaasa dhaabuu dadhabaan jiddugaleessa Ameerikaatiin onkoloolessa keessa hojiirra oolee jiraatus yeroon darbaa deemuun carraa reeffa namaa beekamtii malee manca'uu dabalaa jira. Dubbi himaan ICRC baha Yerusaalem dhuunfatamte Pat Griffiths qaamoleen kana yeroo dhiyootti adda baasuun rakkisaa ta'uu akka danda'u shakkiin qabu jedhan. Hafteen namaa deebi'ee argamuuf yeroo dheeraa yoo fudhatu adda baasuun rakkisaa ta'uu danda'a. Namoonni du'an yeroo dheeraa caccabaa jala ciisan dhuma irratti yeroo argaman sadarkaan adda baasuu isaa ulfaataadha. Itti dabaluudhaanis ogeeyyiin fooreensikii ragaa haala eenyummaa isaanii mirkaneessuuf itti fayyadamuu danda'an argachuu dhabu. Lammiileen Falastiin yeroo waraana Israa'el kana keessatti caccabaatonni miiliyoona 61tti tilmaamamu kuufame keessa sakatta'uu jalqabaniiru. Qondaaltonni fayyaa Gaazaa yoo xiqqaate namoonni 10,000 caccabaa kana jalatti awwaalamanii akka hafan tilmaaman, ogeeyyiin tokko tokko ammoo lakkoofsi kun hanga 14,000 ta'uu akka danda'u amanu.